Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun waliif miidiyaa kan karaa toora YouTube keenyaa isin qaqqabudha. Hayyee daawwattoota keenya guyyaa har'aa kana dargaggoo tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Eenyu dhalataa garuma isaatti isin dabarsaa turtii gaarii. Milkoo anaan dhufuu baga nagaan dhufte. Tole, illee baga nagaan eegde. Yeroo kee bareeddoo irraatti qooduudhaan afgaaffii keenyaaf yeroo nu laattee asitti waan argamteef guddaa galatoomi jenna. Mee milkoon eenyudha isatti dhalatee guddatee mee daawwattoota keenyaa fi akka isaan si baraniif itti himi. Tole, maqaan koo Milkeessaan jedhama. Milkeessaan Agumaa. Naannoo godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Najjoo jedhamu keessatti dhaladhe. Biyya Abdiisaa gaa. Biyya Abdiisaa. Fudhadhe. Achitti dhaladhe. Manuma barumsaa Abdiisaa gaa jedhamutti illee baradhe. Kana fakkaataa jechuudha. Achitti hamma kutaa meeqatti baratte? Manni barumsaa Abdiisaa gaa kutaa 1 hanga 8dha. Achi booda magaalaa Najjoo immoo sadarkaa 2ffaa fi mana barumsaa qophaa'inaa qaba. Hundumaa magaalaa sanatti baradhee jechuudha. Achi high school faa garam deemtee mo'as? High school fi qophaa'insa achuma mana barumsaa sadarkaa 2ffaa magaalaa Najjoo jechuudha. Achumatti baradhee. So kutaa 12 achitti fattanameetan Yuunivarsiitii Finfinnee seenee jechuudha. Okay, asii maal qoosaa baratte? Lakki qoosaatu na barate. Achi Yuunivarsiitii Finfinnee Dipaartimentii Injiinaringiidhaan seenee. Dipaartimentii Injiinaringii gosa Siivil Injiinaringii jedhamu kan eebbifamee jechuudha. Ijaarsarra. Amma kanan si beeku qoosaadha. Si qofaa otoo hin taane hiriyoota kee wajjin baay'ee hojii nama boonsuu hojjetaatti jirta. Mee namni tokko siivil injiinaringii baratee ka'ee gara qoosaatti dhufee akka hojii tokkootti hojjechuun ittiin ulfaatu? In ulfaatu maaliif seeti? Inni kun ogummaa waan ati baratteedha. Barataa akka proviishiniitti barattee dubbistee waan ati inni sun immoo waanuma kennaa si keessa jirudha. Waaqumatu sii kennaa. Plus immoo gara isa kanaattis kan hin seene waanuma carraa qabeessanis godhee of yaada maaliif ijoollee hiriyoonni koo ati beektu sun ijoollee wajjin hojjennu sun namoota baay'ee qoosanidha. Hojii kan biraa irratti baay'ee proviishinaaliitu ta'anii gaafa wal arginu gaafa yeroo akkas yeroo wajjin dabarsinu garuu yeroo waliin qoosnu jechuudha. Ijoollee maqoosaaf uumamanii jechuu dandeessa. Baay'ee nama kolfisiisu. Qoosaa ergaa qabus gaafa barbaachisu immoo isa sanarrattis akkasuma ijoollee qaxaleedha. Isaanii wajjin ooluun isaanii wajjin hiriyaa ta'uun immoo paartii kan isaanii sanas akka isaanii wajjin sheerii godhee kan furadhullee na godheera jechuudha. Tole, mee ati erga ijoolleota hiriyoota qabaatan sanatti erga gootee moo ijoollummaa makeetti mana faattiin qoosa turte? Haala guddina keef qoosaan akkamiin deema wajjin? Qoosaa baay'ee man jaalladha. Baay'ee qoosuu baadhu qoosaan garuu baay'ee na kolfisiisa. Kolfumatti dhiyoodha kolfa'anii yeroo waraabbiillee anatu isaan rakkisa. Waan isaan dubbatan isa ganaa namni ilaalee kolfu caalaa anasitti yeroo waraabbittan kolfee gara hojiitti seena. Baay'een yeroo dheeraa kolfeen jeeqayyudha isaaniini. Dur immoo egaa maatii keessatti qabachuu walitti dhufeenya maatii wajjin qabnu xinnoo ishee kilooziidha baay'ee maatii wajjin qoosuu kana nan yaalaan ture. Wantoota muraasa dubbadhu nama kolfisiisuu turanii moora akka sammaa kanas ta'uu baatu jechuudha. Qoosuu sana exercise gochuu caalaa qoosuu sana nama qoosutti enjoy nan godhan ture baay'ee qoosaa laaluu. Dinqisiifatta jechuudha. Namoota qoosan kana bukkee yeroo dheeraa dabarsuufaa baay'een jaalladhan ture. Okay. Mee eenyufaatu irraa laalteetu amma isin haala masin irra jirtanii ijoollota dudduubaan jenereeshinii dhufaa jiruu fi fakkeenya guddaa taatu tokkummaan keessanii haalatti isin hojjettanii wanta baay'ee namatti toludha. Mee isiniif immoo eenyufaitu fakkeenya isinii ta'e mee eenyufaa laaltaniitu jajjabaattanii akka fakkeenyaatti akka moodelitti eenyufaa fudhattaniitti deemta? Durillee yeroo ijoollummaa keenyaa dhugaa dubbachuuf afaan Oromoo keessatti koomedii gara qoosaa kanaan baay'ee waan ati ilaaltu baay'inaan filannoo baay'ee hin qabnu turre gaan beekta. Garuu Olii Naggaa fi Abbaa Lataa namni ilaallee hin jiru. Namumti baay'ee
teestii aartii iyyuu hin qabne isaanii numa ilaalta baay'ee si bashannansiisu baay'ee qoosaan isaanii strongidha ergaa gurguddaallee qaba baay'ee immoo nama kolfisiisu baay'ee mafaniidha isaanii ilaalteen quuftudha keessa darbinee qoosaa isaan qoosan tokko jalqabaa kaanee hamma dhumaatti isaanii wajjin jennatu jecha isaanii jechuudha baay'ee irra deddeebinee ilaaluu irraan kan ka'e sammuutti qabannee duukaallee haga jechuutti bakkee keessa yeroo walii keenya wajjin yeroo mana barumsaa deemtu yeroo normaalii wal argitee yeroo dabarsitullee jechoota isaanirraa fakkeenyaaf isaan keessaati amma wanta hin irraanfanne wanta yaadattu qabdaati wanta hin irraanfanne hundi isaallee nan yaadadha dhugaa baay'een jaalladha qoosaa kottu nyaattaa jedhee amma baala nyaattaa beektan amma yoo laayyuun fayyadamne dhugaadha baallataa kottu nyaattaa jedhee wantoota akka jecha sana fayyadamtuuf wanta si mudatu wayii tokko yeroo carraasaa argattu ni fayyadamu. Tun jaallatanii fayyadamna jechuudha. Mee komeediyaanii jechuun kennaa addaadha dhugaadhuma dubbachuudhaa fi maaliif sitti toleessituu sitti hin toliinis gammaddeessituu hin gammadiinis nama sakaanii fi ati yeroo hundumaa madda gammachuuti jechuudha utuma ati naasayin utuu ati hin dubbatiin calluma jedhee namni si argee fuulli isaa sitti nama sana fa'aa utuu ati hin beekin fa'aa fayyuma fuula see qofa argita hojii namatti toludha. Mee ati akka hojii lammaffaatti hojjetamteera hojii kana mee bakka hojii keettoo akkamitti si beekum warri istaafii kee akkuma kana qoostamoo itti geessennaan hojii kee irratti akkamidha? Anillee namuma garaagaraan lamaan ta'a iddoo sanattillee al tokko jira yeroo biiroo keessa seentee yeroo ittiin qoosnetu jira qoosuudhumaaf iyyuu haalli isaa iddootti siin ayyamne jira jechuudha dhimma professional waan ta'e namoota hojii duwwaa irratti wal argite yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti waan hojjetamtee darbitu faa yoo ta'e qoosuudhumaaf iyyuu hin yaadattu waa'ee qoosuu sana iyyuu fookasii gootaa jechuudha dhimma hojichaa irratti achi baatee garuu yeroo boqonnaa ta'uu danda'a yeroo meeshaalee hiriyootuma wajjin hojjennudha waan ta'eef yeroo sanan qoostaa hin taphatta waanuma hojiillee waa softee gidduutti hin qoostaa ani garuu baay'een siiriyeesii ta'an jedhama biiroo keessatti akkas naan jedhu baay'ee mamsi warri bakkeetti si beekan achitti nama kan biraadha biiroo keessatti baay'ee milkoo komeediin gosa aartii keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf gara saba keenyaatti gara Oromootti yeroo dhuftu sirbii qixa qaba yaadu kan ittiin ergaa mataa isaanii siyaasa aadaa haala keessa jiranii karaa ittiin baafatanidha. Komeediinis akkasuma gosa aartiidha waan ta'eef mee sadarkaa aartii Oromootti komeediin amma sadarkaa akkamiirra jira amma? Egaa amma nuun namootuma hojii baay'ee hojjetanii hojiiwwan isa kaan jajii gochuuf ga'anii miti hojii haaluma jalqabbiirra waan jedhuun danda'amurra jirra hojiinuma xixinnoo akka jalqabbiitti hojjechaa jirra malee hojiidhuma baay'ee hojjenneerraa hin jennu tokkoffaa jechuun akka nama hojicha hojjechuu duwwaatti tun taane akka nama bakkee taa'ee hojiiwwan koomeedii fi hojiiwwan aartii warra kaaniis hordofuudhumatti sitti himaa jechuudha. Tokkoffaa ilaal maal seeti koomeedii yeroo ta'u hin cimu dhugaa dubbachuuf maaliif seeti nama kolfisiisuun baay'ee macima al tokko iskiriiptii nama boosisu wayii seenaa nama gaddisiisu maaliif namni keenya waa garaa laafuutti waa gadduutti dhiyoo waan ta'eef waan nama boosisu wayii hojjechuun hin salphata. Booksisuu turre salphata. Nama baay'ee rakkatte tokko agarsiistee yookaan nama rakkachaa jirtu tokko tuma rakkattuu immoo akka isheen duutu gootee or nama miidhama wayii qabu tokko yoo agarsiiste namni boo'utti dhiyoodhuma jira ergaa dubbatu garuu kolfisiisaa tokko lammaffaa immoo waanuma qoosaa duwwaa immoo otoo hin taane kolfisiisaa immoo waan itti himuu barbaaddu sana immoo itti himuu danda'uun kee kana wal duukaa deemsisuun baay'ee ulfaataa jechuudha maaliif namni tokko isa tokko wanti kolfisiisu nama kan biraa immoo kolfisiisuu dhiisuu danda'a. Namni immoo kolfa duwwaa irratti akka inni fookasiin goone ergaa sanas akka inni argatu gochuuf gaafa yaaddu immoo lamaanuu baalaansii gochaa deemsisuun wantichi salphaa miti nama kolfisiisuu jechuudha. Akkuma kanayyuu ta'ee garuu xinnoo ishee nu hafataa jechuudha amma koomeedii irratti baay'inaan isin qabnu gara sanaa irratti namoota hojjetu sirba irratti isa kaan irratti
sadarkaa gurguddaarra namoota ga'an argita. Isa kan keenyaa irratti garuu xinnoo ishee nu hafataa garuu jenereeshinii amma ka'aa jiran immoo yoo argite ijoollee baay'ee hojii dinqii namoota hojjetantu jiru bakka baay'ee ilaaltee kanatti hin quufne baay'ee kan nama kolfisiisan waanuma aartii gara koomedii kana keessa yeroo dheeraa turan wayii namoota itti fakkaatantu jiru ijoolleen baay'ee hojii gaggaarii hojjechaa jiran jiru ammallee amma baay'ee dhumatti quufuullee yoo baatte garuu abdii qabnaa jechuudha. Ijoollee amma dudduubaan ka'aa jiran hojjechaa jiran kana yeroo ilaaltu immoo baay'ee nama boonsa. Hojii guddaan wayii gara fuulduraatti akka inni hojjetamu nu agarsiisa. Garuu amma farfataanii jireenya widdiidha jedhee namni qophaa isaa adeemaa waa'ee zayitii dhagaa jirra. Mee amma namni jechuun amma jireenyi kun koomedii keessan irratti dhiibbaan qaba jettee yaadda amma jechuun namni ofuma isaayyuu kolfuu mitiiti yeroo waan baay'eetu jira waan ta'eef sun amma fakkeenyaaf amma yeroo kanatti nama akkasitti sammuu isaa jireenya isaa sodaa jireenya irraa qabu wanta adda addaan qabame kan gara kanaatti dhiibbaan godhattee yaadda. Nuufillee inpuutii gaarii ta'a. Amma fakkeenyaaf taphoota keenya keessaa waaqoon machaatee hojjetu yoo argite wantichi waanumatti guyyaa jireenyuma namootaa keessatti waan akka machaa nama kolfisiisu hin jiru beektan. Machaan ispeeshaalii gaafa machaa'ee jiru wantoota naasa'u tokkoffaa waan hin eegamne yaada isaa keessa jiru garuu dubbachuu hin dandeenye namoota keessa waan jiru. Waan dubbachuu sodaatu. Waan dubbachuu sodaatu hundumaa dubbata. Koomediin akka machaa ammoo hin jiru baay'ee nama kolfisiisa. Namoota akkasii namoota maraatuu ta'an qofaasaa karaarraa isaa deemu wantoota akkasii gaafa argitu aayidiyaatu sii dhufa waan meeshaa kanarratti tu hojjette erga akkasii karaa isaa kanaa yoo dabarsite waan jedhu ati immoo iskiriiptii gootaa jedha wanticha. Dhugaadha. Yoo dhukkubni jiraata malee qorichiyyuu hin jiru waan ta'eef. Hayyee Miikii amma hojiin amma hojii dhuunfaa kee qabaatte kan ittiin jireenya kee gaggeeffattu siivil injineringii yookaan ijaarsa akkatti barattee natti himtee turte sillee isuma hojjetaa jirta mitiire. Mee hojii ijaarsaa sana hojjechuu fi aartii yookaan koomeediyaanii kana walitti fiddee amma namni ilaalchi inni isin qabu fakkeenyaaf amma bakkeetti ammati waanuma amma utuu amma hojii tokkoof bakka wayii deemte Oromiyaa bakka kutaa wayii tokko utuu deemte namni amma Miikii Sakaraa TVdhaan beekuu fi Miikii Sakaraa waajjira isaatiin beeku adda baasee hubachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko lafumaa mee na kolfisiisi natti tolaan jiru mee na kolfisiisi siin jechuu danda'a. Sun immoo alma tokkoon sii dhufuu dhiisuu dandeessa. Mee wantoonni kun mudannoon akkasii fi hojii hojjechuu fi qoosaa qoosuun akkasitti adda namni adda baafatee isin ilaalaa kana mee. Barumsa isaa injiinaringii fi aartii illee baay'ee amma kana walitti dhufaa waan jettu illee hin qabdu garuu wal duukaa garuu namni tokko hojjechuu hin danda'a. Kanaa oliyyoo hojii sadii afurii hojjechuu hin danda'a. Dirqama waa wal fakkaataa ta'uu hin qabu jechuu barbaade. Barumsa injiinaringii dhugaa dubbachuuf baay'ee injiinaringii illee irra qaseera biyya natti. Garuu hojii an baay'een jaalladha. Hojii konistirakshinii amma daandii fi biildingii irratti lamaan irra hojjechaa jira. Hojicha baay'ee intarestidii ta'ee iddoo guddaatti kenneen hojjeta jechuudha. Piroojeektii gurguddaadha. Amma injiinaringii fi aartii dirqama wal duukaa deemuu hin qabu yookaan immoo dirqama baay'ee wal fakkaachuu hin qabu namni tokko hojjechuufi jechuudha. Injiinaringii waanuma mataasaa danda'edha. Yeroo mataasaati keessatti hojii mataa isaatii waan hojjechuudha. At the same time isa kanas immoo yeroo kan biraa laattee fi waan hojjechuudha. Wal duukaa dirqama waan wal fakkaatu wayii ta'uu hin qabu jechuudha. Namni tokko hojjechuudhaaf waan lama sadii. Garuu baay'ee man interested ta'ee baay'ee jaalladhe waan hojjechuudha. Inni sunis hojii konistirakshinii daandii fi kan biildingiiti. Piroojeektii gaggaarii piroojeektii gurguddaa jedhamudha. Yeroo waan nama gaafatudha garuu jaalladheedhuman hojjedha isa kanas jechuudha. Garuu maaltu jira seeta namni amma iddoo sanatti miidiyaa irratti si beekaa qoosaadhaan si beekaa irra deddeebi'ee immoo ilaala namoonni tokko hojiiwwan kan keenya yeroo jaallatanii aluma tokko qofa laalee innisu irra deddeebi'ee gaafa ilaalu waanuma si wajjin oole wayiima fa'aa fakkaatee sirriidhumatti isa sanaan waan si beekuuf deddeebi'ee naannoo hojii irratti gaafa walitti dhufnu
hin rakkatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma naannoo hojiitti kana goonee kana akkasitti hojjennee har'a akkasitti hojjennee gaafatu jettuuni ati waanuma siireesii ta'e haasaa jirtaan inni hin kolfaa. Qoosaa ol taasisee. Mee hojii akkasitti gaafate ittimtu diraamaa keessan isa cabaa tokko dhiiban tokko mata tooppikii isa sana irra deddeebi'ee waa'ee isa sana haasa'u turre amma isa kana gaa waan gootu hin qabdu gaa namni isa sanaan waan si beekuu fi gara isa kanaatti gaafa dhufu xinnoo ishee walitti fiduudhaaf hin marakkata chaalenjichi jira garuu namni xinnoo ishee waan jechuu barbaadu. Mee warra kanaaf ergaa akkamii qabdu? Ilaal inni sun hojiidha aartii inni sun hojiidha waan barreeffamee shaakallee hojjennuudha malee callumadee guyyaa guutuma waan nama kolfisiisaa deemu wayii tokko miti yookaan namumtitu deemtu karaa irratti qabeena kolfisiisime siin jedha mee waan nuun jedhi mee kottuu mee siin jedha an amma callumattee na kolfisiisu yoo ta'e isaan fidareen kolfisiisuu hin danda'u haasaa keessa yoo ta'e maaliif inni sun itti qophaa'amee shaakalamee barreeffamee iskiriiptiidha. Waan ati hojjettee malee jireenyumti deeyil guyyaa guyyaatti haalli jireenyaa keessaatii 24 sanaa jechuu miti jechuudha. Garuu akkas walii keenya wajjin 3-4 taanee gaafa teenyu baay'ee isaa yeroo nuti kolfinee taphannu tooppikii nama kolfisiisu kaafnee yeroo nuti haasofnu baay'eedha. Garuu qofaa iddoo jirru tokko irratti callumannee akka sana taa'aa oollaa jechuu miti iddoo nuti siiriyeesii taanu jira. Iddoo nuti jireenya hawaasummaa keessatti qoosaa fi waan siiriyeesii ta'e hojjettuunuma jiraata malee sa'aatii 24 namuma kolfaa yookiin kolfisiisaa deemus miti siin jechuu maa fedheni. Namni garuu rakkata. An baay'ee cal jedhee lafaa kee nama kolfisiisuu hin danda'u jechuudha. Egaa akkasi. Namoota sadiidha. Amanuu, sii fi Waaqoodha. Mee akkamitti walitti dhuftan sin? Anaaf Waaqooni naannoma elementarii maa jalqabee naannoma tokkodha si. Durumaa wal beektu. Elementarii maa jalqabee wajjinuma guddannee mana barumsaa tokkotti barannee hiriyaadhuma yerooma sanayyuu. Amaanu'eelii immoo kaampaasii makka galleen wal barree jechuudha. Asii Finfinneetti. Eeyyee isaan nama guddaadha yerooma dhufanii. Umuriin isaanii xiqqoo. Damtee walii galuun ni ulfaata gaa isaanii. Amanuun nu dhagaa jira dheema yaada. Maaliif akkan isin ittiin jedhu beekannisi? Garuu Amaanu'eel baay'ee maqoosa dhugaasti muuf. Barumsa isaatti illee qaxaleedha jiyooloojistiidha inni. Jiyooloojii baratee barumsaan warra tooppii keessa jira garuu baay'ee maqoosa akkasitti yeroo teessee wajjin haasoftu annaman yeroo dheeraa taa'ee utuun kolfinni wajjin haasa'uu dandeenye isadha. Baay'ee si kolfisiisa haasaansaa ofiisaa ammoo hin kolfu beektaa? Hin kolfu iyyee. Achumatti wal barree akka wal barreem dafneedhuma walii gallee teenyeedhuma wal arginee teenyee jennaan namni nu bira taa'u sin kolfaa nu sin kolfinaa haasaan keenya waanuma fanii akkasiitti baay'ata. Isa booda waltajjiin tokko dhufee jechuudha. Caariyaa keenyaa jira lataa beektaa lataa qana'ii. Lataa qana'ii waltajjii eebba kitaabaa tokkotu jira achirratti maaliif waan waltajjiif ta'u qoosaa wayii maaf hin qopheessitanii jedhee waltajjichi kan lafatti sin beekaanni. Nu beekee hiriyaadhuma keenya. Kanaan dura waltajjii qopheessitanii hin beektanii. No waltajjii irratti tun taane darbee karaa cheerchii keessatti hojii aartiin hojjennaa ture achumatti kan fellowshippii jira kan barattoota. Achitti gaa walitti sinna gruupii tokko keessa jirra lataa wajjin achittis. Kaampaasii keessattis immoo wal arginaa roos wajjin dabarsina turre akkasii. Waltajjii sana inni ofiisaatii argate isinis maaf ittiin hirmaattanii eebba kitaabaa ture kan namoo daandii ture na yaadadha. Waltajjii sana irratti waltajjii kana jalqabaa ture jechuudha. Isarratti tapha tokko qopheessine waa'ee paappaayyaati iyyuudha na yaadadha. Baay'ee fanii ture baay'ee jaallate namni. Waltajjii ajaa'ibaa ture baay'ee ma jaallatamee achumaan itti dhufee jechuudha. Garuu hiriyyummaan keenya nu sadan hiriyyummaan keenya tapha hojjennu sana garasi moo rakka obbolaarras darbeeti. Waan hundumtii keenya baay'ee kilooziidhaan sadan jechuudha. Garuu taphi suni tapha sana qofa miti kan walitti nu fidee siin jechuudha. Kaampaasii keessatti hiriyyaama turre hiriyyummaan sunis gara hojiittis jijjiirree jechuudha. Amma immoo moor kanaa olis walii hojii wanti nu hojjennu baay'eetu jira. Moor obbolaadha wanti waa'een koo waan amanuun waa baay'ee wallaalu wayiin jiru waaqonis akkasuma anaaf waaqoon immoo moor guyyaa guutuu jechuu dandeessa sa'aatii dheeraa gaafa hojiin ala hojiinuma turraa wal biraan hin dhabdu. Mee hayyee amaluudhaan nama guddaadha jettee tasirumaayyuu atiif waaqoon yeroo baay'een kolfitus
qoosaan akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Amalli keessan xiqqoo walitti dhiyaata. Amanuun immoo hin kolfutin. Walitti faan buutanii fakkeenyaaf inni yoon kolfu ta'e isin hin kolfitu yoo ta'e xiqqoo ishee walitti yoo buutan immoo akkamidha akkaataa isin deebitanii walitti namni nama erga ta'e walitti bu'uun nafu. Amanuun ilaal ofii isaatiin kolfu malee immoo si kolfisiisa. Amanuu bira teessee kolfuu akka itti dhiistu hin qabdu. Amanuun si kolfisiisa. Baay'ees miti malee hin kolfannis gaafa nama kolfuudha garuu. Namadha. Baay'ees wanti walitti nu buusu hojii irratti. Hojii irratti yeroo waraabbii irratti yeroo teenye waa'ee hojii sanaa qopheessinu isarratti walitti bu'uun inuma jiraata. Mee eenyudha isin keessaa kan kolfu? Anatu jeeqa baay'ee. Ani kaameeraa waan al tokkotti fudhatamu si'a 5 afaan irra deebisiisa. Kolfita? Nan kolfa. Ispeeshaalii anaaf amanuutu diyaaloogii qaba yoo ta'e namaaf isa walii wajjin haasa'a yoo ta'e waan tokko dubbatee nan kolfaan. Isa booda kat jedhamaa irra deebina paartii sana. Isa sila na kolfisiise dhiiseeti jecha biraa jedhamas utuun isa silaa irra deebi'e hin kolfitu sila biteetta waan ta'eef. Amma immoo jecha kan biraa isa silaa caalaa nama kolfisiisu waa dubbata. Ammas hin kolfaa. Adaduu waayyuu immoo miti yookaan kaameraamaanii yookaan namumaan bukkee jirutu jechoota isaan dubbatutti hin kolfina. Garuu caalaatti moor kolfee namni hojicha irra deddeebisisu anadha yeroo baay'ee. Akkuma sanas garuu hojii irratti walitti bu'uun hin jiraata. Ammoo waan dhimma personaalii goonee utuu hin taane hojicha akka miidhaguuf moor hojii ija qabu wayii tokko irratti hojjechuudhaaf deddeebinee walitti dubbanna waan ta'eef walitti muufattaa garuu paartii hojii sana waan ta'eef yeroo inni milkaa'u inni bada muudii sun tootaaliin irraanfatamaa jechuudha. Akkasuma yeroo dheeraadha garuu immoo waggaa 10 meeqa oliitu waan ta'eef akkuma kana taa'aadhuma dhufee. Baay'ee namatti toltu. Mee bor karoorri keessan yookaan immoo mul'anni keessan amma maal gochuu yaaddu amma gara fuulduraatti? Karoora baay'ee yeroo dheeraallee siin hin jedhu. Maaliif amma aartii ispeeshaalii kan koomeedii kana keessa yeroo dheeraa waan itti turtuu miti. Garuu amma yeroo dhiyootti wal duukaa wantoonni nu hojjennu wanta baay'ee yeroo baay'eedhaaf namni ittiin caalaatti nu yaadatu wanta sadarkaa koomeedii amma jiru kana xinnoo ol kaasa jennee wantoota yaadnu hojjechuuf wantoonni karoorfannee kan jalqabnee jirrus immoo hin jiru. Amma fiilmii roomaantik koomeedii ta'ee amma dhiyootti kan waraabbisaa jalqabnu jiraata jechuudha. Fiilmii baay'ee bareedaadha. Yeroo dheeraa wanti nuti qopheessinidha jechuudha. Almost waggaa 3 waggaa 4 ol yaada isaa irratti kan hojjechaa turredha. Diraamaa walitti fufaa sitkoomii TV irratti darbu immoo kan jalqabnee jirru jira. Sirnakkoo kan jedhu. Inni amma jalqabee jira. Xinnoo garuu ballachaa deema. Wantoota nuuf keessatti qabatu xinnoo hin bal'ata akka amma jalqabee jiru kan inni illee piroojeektii salphaa miti. Egaa hojiin kan biraanis ni jiraata. Egaa wanta nuyi karoorfannee jirru akka hojiitti ispeeshaalii koomeedii irratti jechuudha. Kana qofas immoo utuu hin taane dhimmuma aartii kanaan immoo dhuunfaatti piroojeektii kan qabnu immoo hin jiraata. Fakkeenyaaf Amaanu'eel akkasii Waaqoon piroojeektii guddaa ofiisaatii dhuunfaadhaan jalqabu immoo karaa hojiidhuma isa kanaa nuun kan nuyi sappoorti goonuu jechuudha. Akka waliidhuma keenyaan kan hojjetamu garuu moora abbaan qabeenyummaa isaa kan nama dhuunfaa kan ta'e nu keessaas dhuunfaatti kan hojjennee sappoorti wal goonuus hin jiraatu. Egaa hojii piroojeektii magaggaariin ni jira dhiyootti kan qabannedha. Akkuma isin abbaa lataafaa namoota akka ilaaltanii jabaattanii haamilee godhatan ijoollonni immoo jalaati isin ilaalanii akka miikiin ta'a akka waaqoon ta'a akka amanuun ta'a namoonni jedhanii jiraachuu danda'u. Gara koomeediitti dhufaa jiraniini gorsa akkamii qabda? Haa ta'uudha isaan sila siin jedhe amma sirran sii deebi'a. Baay'ee hojjennee muuxannoo guddaa qabaannee waan baay'ee himamu hojjennee qabaannee miti. Garuu akkuma jalqabbiitti hojiiwwan gaggaarii hojjenne ni qabaanna. Baay'ee namoota waa nama gorsuu yookaan namaaf rool moodelii ta'uu danda'u irra geenye irra jedhee yaadu akka dhuunfaa kootiitti. Garuu itti deemaa jirra. Hojiin hojjechuu jalqabne jirra. Garuu maal seete ilaala. Koomeedii isa ta'u malee namoonni tokko akkasumatti kutaama bakkaan
an qoosuun barbaada kutaa barumsa badaa barumsa kana fedha isaan qabu kutaa torbatti dhiisee man qoosaa kana hojjechuun barbaada faa namoonni jedhan jiru. Qoosuun kuni waanuma hojii yoo hojii dhabdees waanuma fedha zoote waanuma hojjettu wayii tokko wayii fakkaachuu danda'a. Inni kun sirrii miti. Sirrii miti. Amma nu keessaati yoo ilaalte dhugaa dubbachuuf barumsa irratti namootuma fookasii godhanidha. Keenya iyyuu jechuudha. Karaa barumsaas namootuma maastersii qabanidha jechuudha yoo maxinnaata. Waaqoon caalaatti iyyuu digirii maastersii lammaffaa isaa amma fixa. Injiinariingiidhaan illee maastersii qabaa. Amanuun illee akkasii karaa barumsaa irrattis fookasii gootaa jechuudha. Waanuma hojii isaa huba dhabde wayii tokko waan ati keessa lixxu miti. Isa proofishiniidha. Waan immoo barnootaanis immoo barattee waa karaa aartii kanas waan ati waa barachuu qabdu wayiidhas. Waanuma calluma jedhee waan fedha qabdu waan jaallattu duwwaa afaan hojjettuu miti. Garuu kennaa qabda taanaan kennaa qabu taanaan wanta sana irratti interestidiidha taanaan daandii sana irra deemuun barbaadu taanaan xinnoo barumsaan yoo deeggarame gaariidha. Maaliif wantoota ati muuxannoo dheeraadhaan fidattu barnootaan yeroo gabaabaa gidduutti fudhachuu hin dandeessa waan ta'eef. Ishee barumsa ishee karaa ittiin barumsa argatan dirqama mana barumsaas galuu baatan waa dubbisuu mateeriyaalii wantoota sana agarsiisan dubbisuu yuutuubii irratti diteeyilii wantoonni barsiisan akkasii waan jiraataniif ishee sana sanaan develop of gochuun hin danda'ama. Ammoo amma kara boodallee maal akka ta'u tilmaamuunis hin cima garuu amma nuun akka hojii kee jalqabaatti sa'aatii 24 waan ati hojii kee tokkoffaa godhattee dhuma ittiin jiraachuuf hojjettuu miti hojiin nu ulfaataas keessatti. Maaliif hojii galii hin qabnedha waan ta'eef sa'aatii kanatti. Gara fuulduraatti maal akka ta'u hin beeknu. Egaa moor wanta galii guddaa argamsiisus ta'uu danda'a gara fuulduraatti hammuma wanti kun iddoon itti laatamaa deemu. Amma garuu waan ati hojii koo jalqabaati jettee sa'aatii kee guutuu yeroo kee guutuu itti laattee hojjettee irraa inkaamii wayii eegduu miti. Sababa jaallattuuf lammaffaa aartiidha. Aartii Oromoo maal tokkotti seenteetta taanaan moor fookas waan ati irratti gootus aartii sana guddisuu waan sirraa eegamu wayii tokko karaa kee gahee kee bahuu waan ta'eef baay'eedhuma over expectationii kanas yoo dhiisan gaariidha. Amma waan na mudateefidha ijoolleen humti hin jalqabu hojii lama sadii hojjetu waan ati hojjettu hundumtuu baasii keetiin. Qaamni ati kun na deeggera jetteedhuma si deeggeruuf iyyuu qaamni dirqama wayii qabu tokko diskaareejii si godha caalaatti iyyuu. Waa eeguu wayii expect gochaa hojjechuun kun yoo dhiifame waanuma jaallattuuf sirraa immoo waan eegamuuf dandeettiin sun si bukkee jira ta'ee aksesii ittiin baatee waa hojjechuu immoo argattee taanaan carrichuma argattee aartii makanaaf waa hirmaachuumti wayiyyuu waan tokkodha waan ta'eef ishee kanattis baay'eedhuma over expect godhanii waan guddaa tokko waan argatan isa yaadan sana dhiisanii hojichumaaf nama biratti wantichi jaallatamee namni fiidbaakii gaarii masii kennee naayyuu satisfaakshinii tokkodha. Ishee kana irrattis xiyyeeffachaa yoo hojjetan moor garuu gara fuulduraatti waan akkasii irratti hojjechuu barbaada. Keessa koo jira waan akkasii namoonni jedhu wantoota sila siin jedhe sanaan develop of godhan fudhatteedhuma gara fuulduraatti ba'uun dura dudduubatti wantoota hojjechuun amma waltajjii hedduuma hojjenneeran dhugaa dubbachuuf waltajjii xixinnoos ta'u waltajjii gurguddaa namoota hedduun jiran namni baay'een garuu miidiyaamaan wanta waraabamee darbu qofaa illee beeka malee waltajjii irratti live dogoggortee jennaan waanuma itti fail gootu jechuudha. Plus yoo nama kolfisiisuuf wordii wayii dubbattee namni siin kolfu taanaan fail gochuudha. Kassarte jechuudha. Itti bu'uun baay'ee ulfaata. Waltajjii irratti nuti illee muuxannoo nuu ta'eera. Wantoota as ba'uun dura develop of gochuu qabdu sirriitti irratti hojjettee namoota xinnoo as keessa hojjettoonni agarsiistee wajjiniin hojjechaa maal gochaa develop of godhanii of ijaaraa deemanii abdii kutachuun hin barbaachisu. Akkasitti utuu abdiin kutatiin gara fuulduraatti akkasitti dhufanii jedhee mayyaadha. Hayyee baay'ee ulfaadho. Hayyee miikii namni hojii hojjetu muuxannoo sin naboo mee maal faatu si mudate kan mudannootti? Dhimuma aartii kanaa jiru jechuudha. Mudannoo baay'eetu jira baay'eedhuma si mudata namni nama biratti waan ilaalamu waan ta'eef namni yeroo si argu akkuma karaa karaatti reaakti godha. Dhuunfaatti illee numa si mudata fakkeenyaaf amma namni karaa irratti namni miidiyaa irratti si beeku yookaan hin jaallata yoo ta'e hojii sana deddeebi'ee namni ilaalu namoonni jaallatanii
yeroo si argu akkuma nama kanaan dura si beekuutti sitti marmee si dubbisee hojii kee sitti hima. Fakkeenyaaf tapha tokko jaallateera yoo ta'e tapha daqiiqaa 20 yoo ta'e isaati akkas jettee isa Waaqoon akkas jedhee isa Maanu'eel akkas jedhee daqiiqaa 20 nuu jedhe daqiiqaa 20 dhaabate natti. Akka waan ittiin dhageenyetti. Akka waan hin dhageenyettan hojii koo dhaggeeffata dhaabadde wajjin kolfaa maal goota ree. Waanuma jaallatuufidha namni. Garuu waltajjii irratti mudannoo baay'ee nu mudateera. Dhugaa dubbachuuf waltajjii akkas torban lama lamaan hojjetamu fa'aa qabna ture waltajjii irratti. Maal irratti darba ture? Homaayyuu. Namumaaf dhiyaata. Gaafa jedhu eenyuuf dhiyeessitu turtan jechuudha waan. Group aartii ministirii tokko ture. Dhugaa aartii ministirii kan jedhamu ture yaa waltajjii Dugala Aadaa irrattis inni dhiyeessina ture. Hojii dhiyeessinu qabna ture. Maal seete laal yeroo hundumaa mudannoon achirratti nu rakkisu yeroo nuyi qabnutu gabaabaa ta'a. Fakkeenyaaf torban guutuu hojii irra turra sanbata guddaa dhiyaata. Sanbata duraa yeroo muraasaaf yookaan pirogiraamichi daddarbuuf yeroo muraasa yeroo hafuufaa qopheessina turre egaa yeroo sana akka ammaa kana gadi fageenyaanis reheersiin goonu turre irra kana waltajjii irratti. Maal rakkannaa waan nama tokkotu yaada aayidiyaa haaraafaa fida achirratti waan ati expectiin yookaan jalaa badee iddoo ani itti jalqaba dubbachuu qabu inni faa dubbatee wal jalaa faa nama jalaa badu waan akkasiin rakkisa ture. Guyyaa tokko garuu kan inni irraanfanne sadii taanee jirra waltajjii irraa. Amaanu'eelii fi Waaqootu wal falma waan ta'e irratti wal falma. Tooppikii isaa irratti wal falman sana anas gidduu taa'eetan yaadicha walitti araarsuudhaan jalqaba. Wantichi baay'ee nama kolfisiisa faniidha waan isaan irratti wal falman sun ani garuu walitti araarseen jalqaba. Isa booda walitti falmuu as gidduu jiraanii Waaqoon asii ka'eedhuma amanuu dhufee asaa keessa dhiite. Wal dhiituun jira ture achi keessatti. Waan jiru waan akkasii. Eessaa akka inni fidees ilaala Waaqatu beeka. Amaanu'eelii nuti ilaalu jisaa jijjiirame. Inni aarii qaba aaree jechuudha. Dhiite baay'ee guddisee dhiite waan ta'eef maaliif akka inni dhiites hin beeknu. Amma laal wanticha kan beeku ana qofa akka isaan walitti haaranii wal lolaa jiran. Uummatni kolfa laalasi. Diraamaa hojjetaa yeroo si'a. Ani garuu garamitti akka inni deemaa jiru na sodaachiseera. Amaanu'eeliin ka'ee dhaabate jisaa diddiimateera jechuudha. Ka'ee dhaabate Waaqoonis ka'ee dhaabate hin qabate jechuudha. Diraamaa dhiisan yeroo isaan. Diraamaa masiyaa namni diraamaa akka hin taane garuu ana qofa beeka. Isa booda gidduu goreen gargar qabee Waaqoon akkas gad jedhee qabee jira. Harka koo jalaan sagalee gihu godhu wayii man dhage. Wallaani. Amaanu'eeltudha akkasitti kanarra. Isa booda dhufee taa'e Waaqooni ija isaa keessaan maantu bu'aa. Namni si ilaalaa jiru. Kolfa maaliif waasa yeroo akkas ta'u kana jechoota isaan dubbatan baay'ee nama kolfisiisa. Aariidhaan walitti deddeebisu. Isaan dhugaamarra jiru jechuudha. Waan hin godhu dhabeera namatti muufi waan hin godhu qabu. Qoosaa fakkaatas. Gargariin qabaa Waaqollee qabnee baasne. Anis baay'een enjoy godhe wanta sana garuu na kolfisiisa amma yoonaa si ayyaadu maaliif anatu rakkate gidduutti. Isaan dhimma isaanii keessa baatanii an addanaa gargar qabu namni hin kolfaa namni na gargaaraa. Amma paartichitti fufe moo cumaan dhuma ture? Paarticha amma ta'etti deemame inni dhaabata ture. Waaqoo fuudhee man bahee gaan qabee akkasittiin. Waaqoo dhaame. Kan mo'ame Waaqoodha. Garuu rakkinni isaa waltajjii biraa irratti walitti turan bakkeetutu wal lolanii naa wayye waltajjii irratti eeggatanii isa wal loltan dhiisaa achi fedhee. Mudannoo ajaa'ibaati. Fanii ture baay'ee amma yeroo yaadannu baay'ee kolfina. Siinoo waan akkasii mudatee beekaa? Ani baay'ee yeroo waraabbiiti. Dhaamteettaa jedhani. Dhaameera. Dhaameera ani waltajjii tokko irratti waltajjii irra hojjechaa utuu hin jiruuti inni tokko poolisiidha waan ta'eef dhufeetti waltajjii irraa qabee na fuudhee bahu kanuma qofa ture. Geensaa waan kan biraan qabu. Waan inni baay'ee haasa'uus hin jiru anaajin diyaaloogii hin qabu. Namoota wajjinan jira namoota sana gidduudhaati qabee na fuudhee deema kanuma wanti isaaf kennames kanuma anis kan hin beeku kanuma jechuudha. Inni dhufee waltajjii irraa na qabee jechuudha akkasitti. Egaa amma waan tan eegaa jiru na fuudhee bahudha. Obsaa isin obsaa jedhee warra na bukkeetiin na qabee eessa paartii kana eessa akka inni fide. Obsuu. Kanaan dura maal akka Ofii obsuu dadhabe. Kaballaa asirra na kaa'e.
waatu bal'acha deeja koorraa waan baay'een dudduubatti deebi'ee yaadadhe wantoota durirraan fadhallee kaballaa sanaanii ijoollummaa koo kaase dhuguma akkasitti ofirra naanne isa booda namni hundumtuunne asirra ba'amee ba'aa ture wantichi an asirran sokke nama qabee na fuudhee na baase ati garuu rukunni irra deebite maal akkamitti rukuta poolisiin dhaamu muuxannoo isaa isaan fida poolisiin gaafa sida akkawaasi gara akka waan thank you siin jedhetti ilaaluu qabda waan ta'e inni irraanfadhu raagaa jedhama raagaa waan an jedhuun qabu. Mee ergaa yookaan immoo gaaffii sun gaafatiin yoo nurra darbe yoo jiraate yookaan immoo ergaa qabdu. Tole egaa ergaa baay'ee adda ta'e illee hin qabu garuu waan an jechuu barbaadu hojiin kuni salphaa fakkaatu iyyuu malee hojii namumti muraasi qofi hojjetan miti. Hojii qaamni garaagaraatu keessatti hirmaatee moor kana caalaa waan fooyya'aa hojjechuun hin danda'amu jedhee yaada. Maaliif amma namooti muraasa gaafa taatu waan baay'eedha wanti ittiin daangoftu numa jiraatu. Garuu utuu sappoortii wal gochuun jiraatee namni waanuma danda'u egaan illee baay'ee kompleenii illee dhiyeessuu barbaade yookaan namoota yookaan qaamota garaagaraa komachuu barbaade utuu hin taane garuu hojii magaarii tokko hojii moor akkuma sabaatti iyyuu nu boonsu tokko of harkatti qabattee gaafa jiraattu sappoortii yoo wal goote moora hamma yaadde sana caalaa iyyuu waan bareedaa hojjechuu dandeessa. Al tokko amma dhugaa dubbachuudhaaf gaafa waan baay'eedha humna keenya ol ta'u ofiidhuma keenyatti fudhannee dhuma dhaamna. Fiigeedhaan banna gidduutti yoo argite maaliif humnuma kee ol ta'a namumti baay'ee magalee addaa qabuun jiru nu keessaa namootuma qadaramanii hojjetanidha beekta. Namoota immoo deemtee rakkistee maal gochuus hin deemnu garuu dhuma humna keetu iddoo ta'e geessee hin dhaabdaa jechuudha. Utuma waan hojjettu sirka jiru poteenshaalii isaatu jiru aayidiyaa baay'een barreeffamaan qopheessiteetu jirtuuti gaafa humna isaa dhabdu garuu numa dhiifta maal goota yeroo dandeessutti immoo itti deebita waan ta'e garuu wanti nuuf rakkina ta'e kun namoota yookaan dhaaba muraasaaf immoo waanuma salphaadha waanuma qoosaa wayii tokko isaaniif keezii macimaa ta'e waan himamuu hin dandeenye wayii jechuudha isaaniif nuuf garuu probleemima guddaa hojii nu dhiisisu wayii ta'a al tokko kanaaf utuma wal support wal goonee yaadaan illee haa ta'u ikonomikaalii haa ta'u waammoo sitti agarsiisuudhumaaf daandii iddoo akkasii turatanii waan akkasii hojjettaniiti moor waan akkasii hin barbaaddu iddoo itti waraabamu akkasii hin barbaaddu meeshaatti waanuma ittiin sappoortii nama godhan hin dhibu waan ta'eef jechuudha walii wajjin wantoonni hojjetaman immoo moor isaatti qofaa kee yookaan namoota muraasaan hojjettu caalaa moor namni dabalamaa deemu waan ittiin sappoortii godhan sun waan jiraatuuf hojii milkaa hojjetta waan ta'eef sappoortii wala goonuudhuma dirqamuma qarshii ta'uu hin qabu yaadaan ta'uu danda'a yookaan namoota si deeggaruu danda'an eeruudhaan ta'uu danda'a utuma hojii kana walii wajjin deemsisnee yoo jabeeffannee nu qofa illee utuu hin taane hojii akkasii keessa namootuma jiran sappoortii gochuun gaariidhuma gaamani koomedii ofii makoofin hojjettatu hin taane namaaf hojjetta uummataaf sabaaf hojjetta waan ta'eef akkuma waan hojii sabaa tokko keessatti qooda fudhachaa jirtutti sappoortii wal gochuun sun utuu jiraattee utuma wal bukkee dhadhaabannee ishee jettuun barbaada. Namoota hojii kana keessa jirtan immoo please jabaadhaa. Namoota enerjii qaban immoo ijoollee baay'ee yaangii ta'an amma ka'an immoo hojii gurguddaa isinirraa eegnaa jabaadhaa. Walii wajjin wanta hojjennu isin jiraata yoommoo isinii wajjin akka hojjennu wanti barbaadan yoo jiraates immoo kottaa wajjin hojjennaa hojii dirqama hojii isaan keenyaa duwwaa tiimii keenya duwwaa waan hojjetamu miti tiimii kan biraan 2-3 yoo jiraate walitti dhufnee immoo hojii kanarra fooyya'aa ta'es hojjechuu dandeenya waan ta'eef walitti dhufnu walii wajjin haasofnu konnekshinii qabaannu guddifnu hojii gara paartii koomedii kanaa jechuun barbaada. Hayyee galatoomii. Daawwattoota keenya qophii injiineraa fi koomediyaan Miikii wajjin qopheessinitti guddaa akka gammaddan akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Torbaan keessummaa biraa qabannee dhiyaanna. Qophii kana Anaanduu Geetaachoo fi ogeessi kaameeraa keenya Amaanu'eel Waaqtoraa ture nagaatti.